ولا تلفزيون. eega mul'ate akkaataa itti zuumii fi imeela konneekti godhan. Hayyee fakkeenyaaf kan inni irra agarsiisaa jiru moobaayila haa jennu aappii pileestoor irra dhuftaa asirra gaafa dhuftee bakka sarchi jetta waan irratti kana kilik gooteeti zuum jettee barreessita. Achii booda sarchi goota. Buusee waan jiruuf dhufee oppiin godhinaan jira oppiin goota. Achii booda join meeting ija bakka ittoo join meeting ija kan irratti kilik goota. Moobaayila keetii irratti jechuudha. Yoonii fi imeela ammalatti haseen barbaaddu taate bakka ittoo meeting ija kan irratti ni barreessita. As jalatti immoo bakka kanatti gabbuutee kanarraa itee maqaa keessi barreessita. As jalatti gabbuutee jechuudha. Aayidiin keenya machuu gubbaa 76 kana asii gabbuutee maqaa barreessita. Zeenaa Laabii fakkeenyaaf Zeenaa Laabii gatii haa jennume. Achii booda jooyin jettaan seente jechuu keessa. Kanaaf imma halaalu deemna. Imeelaa wajjin koonneekti godhuun akkamitti? Imeelaa wajjin koonneekti godhuudhaaf wanni nu barbaachisu bakkittoo saayin in yookaan irra gabbuuta. Saayin app hajuu dhiisteeti saayin in hajuu irra gabbuuteeti bakkittoo kanaa milkeetaan itti godha ilaala. Bakkittoo kanarratti gabbuutee irra kilikootaa jechuudha. Achii booda maal goota? Guudaalee fi saayin jetteen imeela asii barreessii asii paaswoordii barreessii jaa kanan gootu. Imeela paaswoordii beekte dhugaatti goota. Yoo hin beekne immoo asitti gabbuuta. Continue with Google hajoo kanarratti kilik goota. Continue with Google hajoo kanarratti kilik goota. Neetwoorkiin banu'een. Ni mul'ata ayyoon? Ni mul'ata. Ni mul'ata. Akkasuma naabsaa. Continue with Google hajoo irratti goota. Amaaranya yoo sii fide yookaan Ingiliffaa yoo sii fide bakkittoo xiyyaa xiqqaa kanarraan achirra gattuu ta'eeti asirraa Ingilish jijjiirratta. Fakkeenyaaf kan Ingilishiin fayyadamaa ta'u. English for Ethiopia goota. Asitti imeela barreessita. Imeela kee barreessita lakkoofsa ani imeela kan kee hatti hin banatte silkitti hin godhatte. Yoo imeela hin qabaanne imeela paaswoordii kan hin beekne taate asii gabbuuteeti kireet jettaan. Bakka kana maqaa barreessita. Kireet gootteen booda bakka kanatti fakkeenyaaf noorol yaqiin. Noorol jettaani asitti as baatee immoo yaqiin jettaan. Yaqiin haaya asii gabbuuta. Kun olaal nuurul yaqiin lakkoofsa 4. Yaqiin nuurul lakkoofsa 6. Haaya akka hedduu sii fida. Kanarraa kan filatta? Kan lakkoofsi hojjisii boo kana filatta. Kana gabbuuta. Amma nuurul yaqiin lakkoofsa 4 hajuu kanaa filadhaa. Asii gabbuutee paaswoordii bakka jiru kanatti paaswoordii barreessita. Fakkeenyaaf Oke, as dabarraa. Akka lama sadii haa jennu. Paaswoordiin kun lamaan takka alaati. Takka. Oke, daawwachuu akkas godhatte achii booda maal goota? Bakkittoo neekistii jettu toon irra gabbuutee neekistii jettaan. Paaswoordiin sirrii miti ijaa. Paaswoordii sirreeffadhuu jee. Oke. Akka kanatti paaswoordiin meeqa? Takka lama sadii 4 5 6 7. Haaya akkasii biittaadha. Sirriin godhanis. Subhaanallah.
Hayyee yoo fudhatee si gabbuutaan eegiseettaan ni boqorta. Paaspoortii yoo si diide isaan kana keessaa qubee tokko guddistee ilaalta. Fakkeenyaaf misalaniif A guddaan goota. Akkasumas dabartee kanallee A guddaan goota. Okay. Shiboota gabbuuteetiin eegiseettaan fudhachuu dide ammas. Tole. Kana ni jijjiirta. Faanillee ni jijjiirta. Maaliif paaspoortii maqaa keetiin godhu yookaan waan inni irraa fanne takka godhachuu qabda. Amma fakkeenyaaf Fu'aad takka Amsadii asitti nas ba'a. Fu'aad takka Amsadii haajuun hime fudhanne malee natiiti. Wanni jechuu jiru paaspoortii garaagaraa sorry tokkoon jijjiire. Qubee guddaan godhuun qofaa. Hayyee asii gabbuun inni keessa jennaan. Aboo fudhadhu kanarraa. Aboo fudhadhu wayi. Okay. Fu'aad duwwaa takka lama. Fu'aad qubee xixiqqaadhaanis ta'u gurguddaanis ni fudhata gaa. Anumarruma natiiti. Miskiina wallaahi. Hayyee eegiseettaan. Sorry. Dide ma. Paaspoortii ni dide. Hayyee irra deebina. Akkana moqorta. Chiboo deemee laksiita. Haaya. Irra deebine moqorra ammas. Chaansii biraa. Yoo imeela haa qabaattu taate imeelaan godhuun qallaali. Imeelaan godhuun qallaali. Bakka kanatti fakkeenyaaf Nuurul Yaqiin haa jennu. Nuurul Yaqiin. Sagal biizinasii email. Okay. Keyboard akkaan jettaani. Akkaataan barreessitee imeela kee next jettaan. Asii gabbuuta paaspoortii si gaafata. Paaspoortii sin barreessita. Kana goota. Next jettaan ammas gabbuute. Okkuu next jetteen connect isiitoo diimaa of si eeggadhu. Banu jira. Bifa kanaan itti deemta. Maal godhu jira? Continue jaa yookaan ammoo bara asii barreessiisin jedhe. Save jettaan. Save goota accept jettaani. Bakka biriz iyaarchuu kanarratti maal goota bara 1999 kanaan godha fakkeenyaaf bara 2000 gattoo qaba. Irratti tuuta. Achii booda maal jettaan create account. Imeela kana. Zoom irratti akkaawuntiin banuu barbaaddaa yes. Akkana jettaan. Of eeggadu. Banu jira. Welcome to Zoom. Zoom launch si jaa bakka sanarra kilik goota. Kun connecting isin jedhu. Fudhatee jechuudha. Fudhatee jira. Bifa kanaani connect godhachuu hin danda'amu. Ni mul'ataa misinii? Ni mul'ata. Ni mul'ata. Hayyee hogguu asii dhufte. As booda eessatti maqaa jijjiirratta? Eessatti imeela jijjiirratta? Fakkeenyaaf amma kompiitaraan isin agarsiisu jira. Saniif akkana dhufe. Garuu immoo moobaayila irratti fakkittoon kuni fakkii amma agartan kunidha kuniin as jalaan dhufa. Mooriin kun bakka tana jira. Bakkaan qalama narri kana. Saniif maal gootan isin? Bakka moor ijoo kanarra kilik gootan. Nuurul Yaqiin. Profaayilii jijjiirrachuudhaaf kunoo bakka kanarratti ammas kilik gootan. Achii booda maqaa jijjiirrachuu feetan. This
display name hajuu kanarra kilik gootaniiti asin jijjiirratan maqaa kana maqaa kana barreessitan. Waan isin barreeffamu yookaan barreeffama itti godhachuu barbaadan asii godhattan. Achii booda save jettanii. Yoo profaayilii jijjiirrachuu barbaadan maqaa kanarra kilik gootaniiti. Ka gubbaa osoo hin taane ka jalaatti irra kilik gootanii galarii keessan keessaa profaayilii irra godhachuu barbaadan irra gootanii jechuudha. Asiin deebitan. Ni deebitan asiin. Achii booda asirra gattuutaniiti ID keessan harmarratti itti barreessitanii seentanii ni jechuudha. Yoo fi ID immoo kan gad hin tuune taates isin connect ta'ee jira liinkii bakka isin gadhiifame kilik gootaniiti irra tuutanii seenuu dandeessanii jechuudha. Hayyee kana keessaa haa baanu. Kana keessaa haa baanu. Kana keessaa baanee warra imeela haaraa sana agarsiisuuf yaalla. Yoo rabbiin nu fedhe inshaallah. Sanoo kami fayyadama? Sana akkaataan itti fayyadamu sign in hajuu kanarra kilik godha. Reefu waan gaggeeffamaa irra deemnee mokoraareetti. Continue with Google hajuu kanarra kilik godha. Moobaayila keetiinis agarsiisu jira akkasumatti wadhu. Haaya achii booda Ingilish laangueejii asitti jira. Haa imeela qabduun godhuu barbaadda biyya bakka kanatti imeela qabduun godhuu barbaadda yoo sana godhachuun barbaanne immoo use another account hajuu kanarra use another account jechuun akkaawuntii haaraa banuu imeela haaraa banuu deebiteeti asii jalatti ni jijjiirratta maani laangueejii jijjiirratta irra deebitee mokorta haaya akkana sii dhufa imeela irra barreessin jira kana dhiittee create account hajuu hajjalaa kanarratti hayyee haaya bakka kanatti gabbatee fakkeenyaaf Fu'aad Hajii achi baateeti Muhammad ومقال يقول محمد بن فيدس درجتي وصول itti dhiise bakka maa'oo wareegin tunis askari kun raasii biyya jedhamee dhaq 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 kafeete fira dhiisee Fu'aad maa 75 kan maratti inni fadhanna bakka kana gabbuutiin fakkeenyaaf emeela Oromoo 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 godhee akka jedhamu Oromoo goota jechuun buuteeti Oromoo takka jedhamu achii booda akkanatti taate qoraa keessaa paaswoordiin kee akka tokko ta'e ni ilaalla. Maal jettaan achii booda neetis jettaan. Imeelli kun paaswoordii kun fudhatamuu siin ilaalan jedhe. Isin bira mumkin jechuun mala. Takallaa seebii afar akkuma tokko ziyaadeera. Okay. Yoo isin fudhatee maqaa. Yoo fudhachuu diddees gaafa isanii fudhatu. Asii hirmaa namas. Asirratti nadiitti waan nadiitti isin biyya kun malee. Silkii irratti immoo dafee fudhata haalaan dafee fudhata. Okay. Ani mana biyyi. Wantu baa 09. Okay. Kanaan godhame. Paaswoordiin kee kan imalee raawwatu qaba. Wantu baa 09. Yaada gufuu jechuudha. Hayyee asirra nadiitti simbira makuruu ni dandeenya. Bifuma kanaan baay'ata inshaAllah. Kanaafuu rabbi alaaffisu mee yeroo biraatti deemee makorra sadii irratti. Fakkeenyaaf soofteera biraa kompiitara irra caannee godhuunis ni mala. Waan diidiif hin deemne Allahu a'lam. Kanaafuu rabbi alaaffisu haaluma bifuma kanaan mokortanii isin jechuu barbaada. Dide fudhachuu. Okay, jajjabaadha. Kun gagamaadha.
Anaaf natiija isin fudhachuun mala konneekti isin godha. Yoo feetan feesbuukaanis godhuu ni dandeessu. Akaawuntii feesbuukaatii fi isaanis walitti godhuu ni dandeessu. Baay'ee yoo imeela duraanii konneekti godhuu barbaaddan kun irratti tuutanii konneekti ta'uu jira. Konneekti hanga tokko kun irra bakka isaa irratti tuutan feesbuukaa jira. Kilik goonaan konneekti hin jira. Bifa kanaan itti fayyadamu. Akkas inshaallah waa'een isaa qal'aadha. Laaftumatti irraa hubattanii jedhuu jira.